Baga ayyaana cuuphaa bara 2016 nagaan isin ga'e jecha wiirtuu miidiyaa irraa oduuwwan guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjiiti. Manni maree bakka bu'oota uummataa ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed iccitiin ayyaana cuuphaa boqonnaawwan lamaan gidduutti boqonnaa argamu ta'uun kunis uummata hedduuf kan hin ifoomnee fi kan ifoome gidduutti kan argamu ta'uu yaadachiisuun hojiin akka biyyaatti qabamee jirus kanaan kan wal fakkaatu jechuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Lallisaa Alamuu cuunfaa gabaasa akka itti aanutti qindeeffateera. Ayyaana Kaataaraa yookaan immoo ayyaana cuuphaa guyyaa borii kabajamu ilaalchisuudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa jala bultii irraa eegalee ergaa baga geessanii dabarseetii jira. Manni marichaa ergaa dabarseen ayyaanni cuuphaa ayyaana sadarkaa biyyaalessaatti kabajamu ta'uu eere. Ayyaanichi duudhaaf safuu isaa eeggatee akkaataa kabajamuu fi qabuun hordoftoota amantichaa qofaatti kan dhiifamu osoo hin taane dirqama lammiilee hundaa ta'uu yaadachiisan. Haaluma kanaan ayyaanichi karaa nagaa akka kabajamuu fi walitti dhufeenyi uummataa kana dura ture cimee akka itti fufuuf gahee isaa akka baatu waamicha dhiyeesse. Ayyaanichi ibsituu tokkummaa nageenya waliif yaaduu fi waldeggaruu ta'uun akka kabajamuuf manni maree bakka bu'oota uummataa hawwii isaa ibsee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana cuuphaa bor kabajamu ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsan. Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsaniin Yesus Kiristoos dhalachuu imalli isaa kufaatii Addaam ka hordofe ta'uu eeruun daandii Addaam kufee irraa adeemuun kufaatii keessaa Addaamiin kakaase. Imalli kun kaayyoo lama ka qabuu fi fakkeenya ta'uuf ka biraan ammoo Addaamiin boqonnaa kufaatii keessaa kaasuuf akka ta'eeran. Haga Yordaanositti ka cuuphameef sababa kanaaf ka jedhan Dr. Abiy Ahmed Kiristoos haga cuuphamutti imalli taasise keessatti ergamoonni hin turre jedhan. Kunis ammoo waggoota 33 keessaa waggoota 30 ergamoonni utuu hin jiraatin kan dabarse ta'uu seeran. Kaayyoowwan ergamanis ergamoonni utuu hin jiraatin dura ni hojjeta ture. Ergamoonni erga dhufanii boodas hojjechaa akka ture ibsanii jiru. Akka guyyaa cuuphaatti hojiileen hojjetaman ifatti akka hin taane cuuphaa boodas hojiileen hojjetaman ifa ba'uun ka hojjetamanidha jechuun eeraniiru. Ayyaanni cuuphaa wayita kabajnu dhimmoota amantaa fi aadaa dabalataan wantoota imala dhala namaaf faayidaa qaban akka yaadannu imaanaan jedha jechuunis ergaa baga geessanii isaanii keessatti eeranii jiru. Hojiileen akka biyyaatti hojjetaman kaayyoo lamaaf ta'uu eeranii isaanis biyya baraaruu fi dandeettii biroo agarsiisuu ta'uu kaasan. Itoophiyaan biyya cabiinsa hedduu keessa dabarsitee ta'uu eeruun Kiristoos akkuma Addaamiif gadda Itoophiyaanis kan gadduuf barbaaddii jedhan. Ayyaanni cuuphaas boqonnaawwan lamaan gidduutti boqonnaa argamu ta'uun kunis ammoo uummata hedduuf kan hin ifoomnee fi kan ifoomeef gidduutti ka argamu ta'uu dubbatan. Bara tajaajila waggoota 33 keessatti uummataaf ka ifaa ta'e caalaa bara tajaajila ifaa hin taane akka baay'atu wanti ajaa'ibsiisaan biraan ammoo wayita uummata hundaaf ifatti illee uummanni hundi hubatee tokkummaan dhaabbachuu dadhabuudha jedhanii jiru Dr. Abiy Ahmed. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas gama isaaniitiin ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ergaa isaanii kanaanis guyyaa dinqisiisaa yaadannoo hunda keenya biratti ulfina qabu kana nagaan geessan baga waliin geenye jechuun dabarsan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ilmi namaa seera jireenya uumaan isaa badhaase cabsee jireenya eebbaaf abdiin guutame dhabee imala badiisaa adabbii bara baraa hordofsiisuu akka imale macaafni qulqulluun ni mirkaneessa jedhan. Haaluma kanaan ammoo namoonni jalqaba harka waaqayyootiin uumaman Addaamiif Hewaan wayita seera cabsan addunyaan keenya kun guutummaatti ifarraa gara dukkanaa, eebba irraa gara abaarsaa, tokkummaa irraa gara waldiiguu, jireenya dhugaa irraa gara jireenya fakkeessaatti akka darbite barumsi amantaa kiristaanaa ni mul'isaa jedhan. Ilmi namaa mootummaa waaqaa irraa fageeffamee bilisummaa qabus dhabee akka ture ibsan. Garbummaa jala galuun kufaatii hamaa keessummeesse. Kanaanis ammoo simboo fi ayyaana qabu sana dhabee jooree jawware. Waaqni akka namaa ofirraa fageessee hin hafne. Waggoota baay'ee booda kakufe kaasee kabades barbaaduuf kabajaa fi ulfina waaqummaa qabu hunda osoo hoomaattuu hin lakkaa'in namoota waliin jiraachuun salphina gara ulfinaatti deebisuuf nama ta'e dhalate. Namoota waliin jiraachuun gara laga Yordaanosittis gadi bu'ee waamicha qalbii jijjiirannaa Yohaannis cuuphaan ilmaan namootaatiif taasisaa ture dhagee gadi jedhee abboomamee cuuphamuun daandii araaraa fi dhiifamaa gochuu agarsiise. Kanaanis Yesus Kiristoos kakufe kaasuuf kajechuun gad jechuun kan bade barbaaduuf obsaan guutummaa aarsaa barbaaduu kaffaluun daandii cuuphaan fakkeenya ce'umsaa haaraa dukkana irraa gara ifaa birmadummaa guutuu qabu ta'uu
hubachiise. Kanaaf hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni cuuphaa araara dhiifama gara laafummaa waaqayyoon kan yaadachiifamu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundi baga guyyaa dinqisiisaa guyyaa yaadannoo hunda kana biratti ulfina qabu nagaan geessanii jechuun ergaa baga geessanii dabarsanii. Gama biraatiin pirezidaantonni mootummoota naannolee garaagaraa ayyaana cuuphaa sababeeffachuun mata mataadhaan ergaa baga geessanii dabarsaniitii jiru. Wiirtuu miidiyaanis gama isaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana cuuphaa bara 2016 kana kabajamuun nagaadhaan geessan isiniin jechuu jaallanna. Itoophiyaan hanga yoonaa hambaalee kiliyaa afur ayyaana masqalaa, fiichee cambalaalaa fi sirna gadaa akkasumas ayyaana cuuphaa UNESCO irratti galmeessistee jirti. Ayyaanonni kunniin ayyaana amantaa fi aadaa akkasumas sirnaa yoo ta'an Itoophiyaan hambaalee hin qaqqabamne kanaan maqaa gaariis horattee jirti. Ayyaanni cuuphaas hambaalee ayyaana biyyaalessaa ta'ee UNESCO irratti erga galmaa'ee waggoonni 4 lakkoofsifamaniiru. Lallisaa Alamuu dabalata oduu kanaa akka ta'anitti qindeesseera. Mudda tokko bara 2012 dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan yuuniskoon ayyaanni cuuphaa hambaa hin qaqqabamne Itoophiyaan galmeessifte yoo ta'u yaa'ii Koolombiyaa Boogotaatti taa'ame irratti ture sadarkaa yuuniskootti akka galmaa'u kan murtaa'e. Ayyaanni cuuphaa jala bultii isaa amajji 11 eegaluun haga 12tti Qaanaa Zagalaliilaatti ni kabajama. Ayyaanni cuuphaa hambaalee hin qaqqabamin biyyoota yuuniskootti galmeeffame isa arfaffaa ta'ee galmaa'ee jira. Kana dura Itoophiyaan haga yoonaa hambaalee kiliyaa 3 ayyaana masqalaa, fiichee, cambalaalaa fi sirna gadaa yuuniskootti galmeessitee jirti. Sirni ayyaana cuuphaa kun yoo dabalamu 4 hambaalee harkaan hin qaqqabamne qabdi jechuudha. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaana cuuphaa yookaan immoo ximqataa kabajan ayyaanni kun cuuphaan gooftaa Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti taasise yaadachuuf kabajnaa jedhu. Waggaa waggaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajji 10-11 hordoftoota amantaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti kan kabajamu ayyaana kataraa fi cuuphaa irratti namoonni hedduun ni hirmaatu. Ayyaana addabaabayitti ba'anii kabajatan kana irratti daa'imarraa kaasee akka geessotaatti uffata aadaa biyyattiif kan amantaa uffachuun faayamanii taabota akka sirna mana amantichaatti mana kiristaanaa keessaa baasuun faaruun dabalanii geggeessuun bakka kataraa erga geessanii achitti ammoo yaadannoo cuuphamuu Kiristoos yaadachuun bakka buufata isaatti deebisu. Keessumaa ayyaanni cuuphaa akka magaalaa Finfinnee handhuura biyyattiitti kabajamu hedduu namatti tola. Bakki addaa Jaalmeedaa jedhamu ammoo hawwattoota tuurizimii sababa ayyaanichi yuuniskootti galmaa'eetii jiruuf baay'ee hawwatee garasitti isaan harkisa. Ayyaanni kun ayyaana miidhagaa kan Itoophiyaanonni hundumtuu ittiin boonan ta'eetii jira. Itoophiyaanis ammoo sababa ayyaana kanaan maqaan ishee yeroo arfaffaa yuuniskoo irratti akka galmaa'u ta'ee jira. Ayyaanichi maaliif kabajama isa jedhuuf manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaana cuuphaa gooftaa Yesuus Kiristoos bara baraan kabajji jetti. Ayyaana cuuphaa kana bara baraan kabajnu amaleeffannee otoo hin ta'in ayyaanicha irraa sugaa fi gargaarsa waaqayyoo argachuuf kunis ammoo akkuma Israa'eloonni waan waaqayyoo isaaniif taasise yaadachuuf waggaa waggaan kabajan jechuudhaan caqasa macaafa qulqulluu seera lakkoobsaa boqonnaa 13 lakkoobsa 3 akkasumas immoo Maatiyos 26 lakkoobsa 2 irraa eeruudhaan barumsa isaanii jajjabeessu. Mataabonni bultoo isaarraa ka'ee ayyaana kataraa kana kabajuudhaaf gara lagaabuu achumaan boris ammoo cuuphaa kana kabajuudhaan bor ol deebi'u kana sababeeffachuun wiirtuu miidiyaan barsiisaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fi luba mana amantichaa akka ta'an luba Adimaasuu Sanbataa bilbilaan turtii waliin taasiseen waa odeeffateetii jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaa mootii moototaa ta'ee otoo jiru gara Yordaanositti gad bu'ee harka Yordaanosiitiin cuuphame. Uumaan gara Yordaanos deemee cuuphamuu isaa yaadachuun bultoo isaa akka ta'e taabonni gara galaana cuuphaa deemu akkuma gooftaan keenya Yordaanositti cuuphame Yordaanosiin eebbise taabonnis ammoo galaana cuuphaa eebbisuuf ba'uu jechuun barsiisaan amantaa kun wiirtuu miidiyaatti himan. Sirni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaanota gurguddoo akka masqalaa fi cuuphaa yuuniskoo irratti kan galmeesse yoo ta'u sirnoota ayyaanaa kunis ammoo guutuu biyyattii keessatti bifa garaagaraatiin kabajamu. Guyyaan har'aa kun guyyaa kataraa kan jedhamu yoo ta'u bishaan kuusanii yookaanis ammoo ittisanii bakka bishaan itti kuufametti kan ammoo mana kiristaanaa kan fakkaatu golgaa ijaaruudhaan taabota galma isaa keessaa baasanii bakka sanii geessuun bakka saniin ammoo guyyaa borii cuuphamuudhaan saniin sirnoota garaagaraa faarfannaa fi akkasuma yeedaloo mana kiristaanaatiin wal harkaa fuudhanii gammachuu fi miidhagina guddaadhaan ayyaanicha dabarsu. Mariin
paanaalii gahee biyyoota humnoota giddu galeessaa qaban irratti xiyyeeffatee yaa'ii fooramii dinagdee idil addunyaan cinatti taa'ameera. Itoophiyaan BRICS irraa faayidaa argachuuf qofaaf osoo hin taane dirqama ishee bahachuufis kutannoo qabaachuu ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin dubbataniiru. Marii kana irrattis Afrikaan nageenyaa fi dinagdee addunyaa keessatti gahee murteessaa qabaachuu ishee dubbatuun isaanis ibsameera. Oduma wal fakkaatuun hidhi guddicha haroomsa Itoophiyaa xumuramuun damee inerjiin dandeettii olaanaa ta'uun hojiirra oolmaa naannoo daldala walaba Afrikaaf gahee olaanaa akka qabaatu itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin dubbatan. Obbo Dammaqa Makonnin fooramii dinagdee addunyaa cinatti walgahii hojiirra oolmaa naannoo daldala bilisa Afrikaa Switzerlanditti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataniiru. Naannoo daldala bilisa Afrikaa walitti hidhamiinsa biyyoota Afrikaaf faayidaa olaanaa qabaachuus obbo Dammaqa Makonnin kaasaniiru. Damee inerjiin hidhi haaromsaa xumuramuun humna guddaa akka ta'u eeruun hojiirra oolmaa naannoo daldala bilisaa gahee olaanaa akka qabaatus dubbataniiru. Dhimma waldhabdee tibbana Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumamee fi waraana Suudaan irratti kaleessa Yuugaandaatti walgahii addaa kan gaggeessan biyyoonni miseensa dhaaba biyyoota gaanfaa Afrikaa IGAD waldhabdeen biyyoota lamaan gidduutti mudate kan isaan yaaddeessu ta'uu ibsan. Waldhabdeen biyyoota lamaan gidduu mudate akka isaan yaaddeessu ibsuun abbaa biyyummaan Soomaaliyaa akka kabajamus hubachiisaniiru. Walgahii ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame ilaalchisee ibsa kan baase IGAD waliigalteen abbaa biyyummaa Soomaaliyaa ilaallatu kamuu eeyyama biyyattii irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabus hubachiiseera. Biyyoonni lamaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa ergaawwan walitti bu'iinsaa kakaasanirraa akka of qusatan IGAD gaafateera. Dhimmoota garaagarummaa gidduu isaanii dhiphisan irratti akka xiyyeeffatanis hubachiiseera. Kanumaan wal qabates jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu yaa'ii sosochii biyyoota walabaa irratti hirmaachuuf Yuugaandaa Kaampaalaa galeera. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhatameen baatiiwwan 6 darbanitti birriin biliyoona 6.7 baraaramuun akka danda'ame waajjirri abbaa alangaa magaalaa Shaashamannee beeksise. Waajjirichi gamaggamaa raawwii hojii ji'oota 6 darban wayita qoratetti namoota 79,000 oliif hubannoon kennamuu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Jawaaroo Haayilee dubbataniiru. Magaalattiitti itti quufinsa tajaajila abbaa alangaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Ji'oota 6 darbanitti galmeewwan 400 mana murtiif dhiyaatan keessaa galmeewwan 378 murtii argachuu isaanis kaasaniiru. Oduu biyya alaatiin waraanni Gaazaatti gaggeeffamu erga dhumeen booda Filisxeemonni biyya ta'uu akka qaban yaada US dhiyeessite Israa'el kufa goote. Muummee ministeera Israa'el kan ta'an Benjaamin Neetaalihuun yaada kana akka hin fudhanne US'tti beeksisaniiru. Ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin haleellaa Gaazaatti gaggeessan hanga mo'atanitti akka itti fufan ibsuun lolichi ji'ootaaf akka itti fufus dubbataniiru. Waraana gaggeeffamaa jiruun Gaazaatti namoonni 25,000 du'anii uummata Gaazaa keessa jiraaturraa harki 85 qe'ee isaaniirraa buqqa'us Hamaas beeksiseera. Kun immoo Israa'el waraana akka dhaabduuf dhiibbaan hawaasa addunyaarraa gahu akka jabaatus taasiseera. Michuu Israa'el kan taate US dabalatee firoonni fi diinonni ishee hedduun gaafiin yeroo dheeraaf ukkaamamee ture furmaata biyya lamaa two state solution deebisanii akka ka'us ta'eera. Kun ammoo Israa'eliif hin liqinfamu. Yaadi furmaataa biyya lamaa jedhu Israa'eliin alatti Filisxeemotaaf of danda'anii biyya walabaa ijaarachuu qabu kan jedhudha. Benjaamin Neetaalihuun kamisa darbee amajjii 18 gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin Israa'el lafa lixa laga Yordaanos jiru hundarratti to'annoo nageenyaa qabaachuu itti fuftii jedhaniiru. Kun dirqama ta'uu qaba. Yaada birmadummaa Filisxeem wajjin wal faalleessa. Dhugaa kana michoota keenya Ameerikatti himuun barbaada. Yaada waan nageenya Israa'el balarra buusu nutti fe'uu barbaadan akka hin taane itti seeraas jedhaniiru. Neetaalihuun bara bulchiinsa isaanii Filisxeem biyya walabaa akka hin taaneef cichanii mormaa turan ammas itti fufaniiru. Israa'el yaada Filisxeemonni biyya walabaa akka ijaarrataniif US dhiyeessite kana kufaatii gochuun ishee walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota lixaa waliin qabdu ni laaffisa jedhamees sodaatamaa jira. Ji'a onkololeessaa keessa Hamaas yeroo Israa'el irratti haleellaa gaggeessee ture US Israa'el deeggaraa turte. Gaazaatti lakkoofsi namoota nagaa du'anii heddummaataa dhufuun US fi biyyoonni lixaa Israa'eliif deeggarsa kennan waraana akka dhaabanii fi Filisxeemonni biyya walabaa ijaarratanii rakkoon itti fufiinsaan haa furamu yaada jedhu Israa'el irratti dhiibbaa jabeessaa jiru. Israa'el lammiilee nagaa ajjeesuu akka dhaabduu fi bakka Hamaas itti dhokate qofa akka haleeltu US irra deddeebiin gaafachaa turte. Gaazaa keessatti duulli lafoo akka dhaabbatu, haleellaa hulaa lafa jalaa fi buufataalee Hamaas qofa irratti akka gaggeessitu, yaada furmaataa biyya lamaa akka hojiirra oolchituu fi
waraanni Gaazaa erga dhumeen booda bulchiinsi Filisxeem West Bank bulchaa jiru Gaazaa keessatti gahee akkamii akka qabaatu US deddeebitee Israa'elitti kaasaa turte. Israa'el garuu yaada michuun ishee US kaastu kanaaf gurra osoo hin kennin haftee jirti. Gaazaatti haleellaanis ta'ee duuti namaa hin dhaabbanne. Dabalataan ammoo yaadni hawaasni addunyaa kaasu Filisxeem biyya walabaa ta'uu qabdi jechaa jiran bulchaan biyyattii Benjaamin Netanyahuun kufa godhaniiru. Kun ammoo US keessatti bulchiinsi Baayiden dunuunfatummaan Israa'el deeggaruu hin qabu jedhu gaafii kaasaa jira. Muummeen ministeeraa furmaata biyya lamaa kan US kaastee kufa gochuu isaanii hordofee gorsaan biyyaalessaa White House Jack Sullivan biyyi isaanii US furmaata biyya lamaa Gaazaan deebitee akka hin qabamne kan jedhu gara fuulduraattis akka deeggaran ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaadhimamaa pireezidaantummaa Riippaabilikaanotaa bara 2024 ta'uu isaanii sagalee olaanaa Aayoowaatti argataniin mirkaneessaniiru. Tiraamp hammuma himataman leellistoota isaanii birattis jaalatamaa dhufuun sagalee olaanaa argataniiru. Gara White House'ttis deebi'anii imalaa waan jiran fakkaata. Keessattuu Riippaabilikaanota biratti yeroo kamuu caalaa jaalatamaa dhufaniiru. Walumaa galatti Tiraamp himannaawwan 91 irratti dhiyaateera. Garuu hammuma mana murtiitti dhiyaataniin jaalatamummaan isaanii dabalaa jiraachuunis himamaara. Ammas taanaan Tiraamp deebisanii pireezidaantii Ameerikaa akka ta'uu hin oolle shakkamaa jira. Dhiheenya kenniinsa sagalee kaadhimamaa paartii filachuuf bulchiinsa Aayoowaatti kennamee imala Tiraamp gara White House'tti kan akeeku fakkaata. Innis sagalee 56,200 argateera. Kaadhimamaa Floriidaa Roon Deensanis sagalee Tiraamp dachaan gadi. Osoo sagaleen ambaasaadder Niik Heelii dargaggeessi biliyoneeraa Viivik Raamswaanii fi jaalleen Tiraamp duraanii fi dorgomaan ammaa Kiriis Kiristeelii fi dorgomtoonni kaan argatan walitti kan Tiraamp argatan hin caalu. Kunis yoo ilaallamu filannoon baatiiwwan 10 hafanis Tiraamp carraan pireezidaantii Ameerikaa 60ffaa ta'uu qabu olaanaa ta'uu akeeka. Ammas irra deebiidhaan baga ayyaana cuuphaa bara 2016 nagaan isin ga'e.